Buzee takkee tube. Buzee takkee tube. Satisfaction godha. No, satisfaction. Surprise godha. No, surprising. Subscribe godha. Yes, subscribe. Buzee takkee tube. Ela iddoo subscribe godhan beektu miti anu deen gada diyoon bare buzee namatti nimin buzee na tagarsi ishee gara godhaa jirtu diimtuu sana teestaadha yoo rukuttanii warri harki keessa jajjabaataa ta'e immoo xiqqoo ispoortii barattan immoo booksii rukuttanii akka buzeef takkee keessatti hin buruksine subscribe godhaa waan oromoo waan keessan guddifadhaa jechuu barbaanneeti. Egaa kanaan dura akkuma sinaan jettan buzee qophaan bareedu buzee akkuma oromoo akkuma buzeef takkee tutuutti gubee jedhanii waan nama gammachiisatti maa turtanii arrammoo kunoo poolisiidhaaf funyaan qabeeti fidee dhufu. Eessatti bade takkeenii warreettanii mana keessatti made iddoo fagoo miti buzee dugda duuban ture agartanii tokkuma isin ilaaltan fuulli buzee bal'aadha akkuma lafa oromiyaa utuu daabboodha ta'e shaayii fi muuzii gadi sadii gadi nyaatanii bitan bakka fuulli buzee daabboon ta'e sila. Inni sabaa sabatti dhalate bara jechuun bara beela afaan oromootiin waan jedhan. Kanaaf yeroo garaagaraatti yerootti daftanii ariitiidhaan nu argachuu dandeessu. Kolfuudhaaf qophaa sirriitti qophaa warri garuu kolfuu mana kiraa keessa jirtan rakkoon mana kiraa xiqqoo isin rakkisaa warri jirtusi kolfuudhaaf dirqamaan qabdanii garuu kolfuun umurii namaa dheeressa. Maal kolfuu waan yoo jira anamala wanni tokko jira beektaa mataki. Dhuguma isin jedha ani biyya kana biyya Itoophiyaa kana jedhan kana keessatti dhalachuu goone jedha mootu Ameerikaatti surree ta'e dhaladhe surree ta'e Ameerikaa keessatti dhaladhe akkam gummachiisa maaliif. Tu surree taatee Ameerikaatti dhalatteesi silaa saalbaajii taatee dhufta turte achitti naftu warra kun reekeedha asuma jiraachuu wayyaa. Akkas taanaan bareeda. Ani kan jedhe kan biraan immoo kan beektaati namicha tokkotu beektaa. Yaa Rabbi maaloo yaa Rabbi maaloo birii dhibba tokko naa kennina taa'e. Yaa Rabbi birii dhibba tokko naa kenna. Tola shibirrii mashantamanaa darbadoo si gadi maaloo dha mamma deebi. Achi dhuguma didi birrii shannaa ergi shannaan didi. Achi muka jala waan ta'uuf namicha tokko irra taa'ee dhaggeeffachaa jira. Achiiti maal jedhas bakka naajjeesi sabatti naajjeesi maalan godhan qabuuti kun naajjeesi maalan godhaa mitiin namtichi mukarrataa bulchuudhee ija isaa irratti gadhiinan isa waan dandeessa dhaafii ija sabbi yeroo sana waalqoon hin jiru. Waalqoon bilbilee gaafatu. Ela dargaggoonni yeroo baay'ee boorsaa qullaa deemanii namni yeroo baay'ee boorsaa qullaa yeroo deemu maal fannifamuudha taasin jedhamee ta'a namni fannifamuudha guduu deemaara waan ta'eef boorsaa isaa keessatti qarshiin barbaachisu kanaaf yeroo baay'ee warri boorsaa qullaa deemtanii akka buzeef takkee kan jenne garuu warri boorsaa qullaa deemtanii xiqqoo nagaddisiiftanii. Kafoo moobaayilii siimii qabnee hojii wallatti fakkaatanii kanaafuu lama sadii taatanii maaliif dhuftanii liqeeffattanii. Yabaala koshombii subscribe godha akkatti nu beeku ormi ittiin nu haa baruu ormi ittiin. Surprise godha kuni YouTube keenyadha kabajamtoota keenya egaa waan baay'ee wanta isinitti mu jira tuura galchannee akka itti kuntaala wanta isinitti muuf qopheeffanne jira waggaa kana guutuu waliin shumbaa jechaa wajjin taphachaa gammadaa waliin turraa cinqii yaaddoo gadadoo dhiphina waan akkasii kana boo'icha wanta kasii barbaachisu. Maaliif Horiiko walqabachuu diddagaliko bitaa mirgaa yaati qarshiinko natti baay'atteetti jaakiinko suusiinko maale gaayii jaalallee kosheen Dubaayii miskooliinaaf deebiskaayii hoy. Uzuri borti taate oriko mana shisha ka mana bingo galgalas bira da chapsinko dancing reggae rap and the disco Rico I am Buze. This is Take. Buze Take to subscribe.